yoo yaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube askaadas jalatti argamtanii jirtu ana jira nagaa hiyyata waaqayyo እንግዲህ አራም ዋባይ ኢንቨስተሩ ዋን ኢሲንሌ ፋይዳ ጉዳ ቀቡ ቀባዴ ፌቲን ዛንገን ማት ነው እንቱራ እንግዲህ የኩማ በከሙ ባየዋን አጃይባቲ ዋን ኢሲንሬቲንግ ጅራሙ ለንዴሰን ያስመስሙ ዋን ለጂሜል መክፈት ከፈለጋችሁ በዚህ ዋን ባየ ሰልባ አልሰልባ ታይን ሎጊንስ ጎግል ከመጥራታችሁ ለንዴሰን ይችላል አይከን ያመጣላችሁ ቪዲዮ ከኔ ላላ በስልክ መክፈት የምትፈልጉ ማለት ነው ሳንስና ወደ ውስጥ ይስገባችኋል እዚህ ጋር አክሴፕት ትሉታላችሁ ከዛ እዚያ ስልክ ቁጥራችሁ ጽፋችሁለት ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው እኔ በጂሜል መክፈት ስለምፈልግ እዚህ ጋር ጂሜል አካውንታችሁን ያስመርጣችኋል እሺ ቀጣይ እዚህ ጋር ስማችሁን ትጽፉለታላችሁ ፕሮፋይል ከፈለጋችሁ የፕሮፋይል ምልክቱን ስትነኳት ውስጥ ያስገባችኋል ያስመርጣችኋል ከታች ደግሞ የትውልድ ቀናችሁ ነው እና የትውልድ ቀናችሁ ደግሞ ከ18 አመት በላይ አስገቡለት ከ18 አመት በላይ አድርጋችሁ አስገቡለት ቀጥሎ ካንትሪ ነው ከታች ካንትሪ ያስመርጣችኋል እዚህ ጋር ደግሞ ያው ኢትዮጵያን ታስገቡለት ከዛ ጾታ ያስመርጣችኋል ሜል ኤንድ ፊሜል ጾታችሁን ከመረጣችሁ በኋላ ሰብሚት ማለት ነው እዚህ ጋር ጨረሳችሁ ማለት ነው ልክ በዚህ መልኩ ወደ ውስጥ ያስገባችኋል ይሄን ይመስላል እንግዲህ አየ አኩማር ጋር ተሽታኒ እንግዲህ አፕሊኬሽንን ኩኒ አራዳ አራሲምቲኪን አናፋራዳ አነሬክ በዲው ፈደማ እንግዲህ የባይ ፋይዳ ጉዳ ቀበዝቹዳ ወሬን ዱጋድበች ባይ የነምን እንጀምኒ ፋይዳ ጉዳ ወሬን በነተኒ ያር አየ አኩማር ኪሳራ ጅርተኒ አፕሊኬሽንን ኩኒ አኒ ሊት ፋይዳ ሳዋን ራርገዴፊ ዋና ፋይዳዴፊ ሞአንስኒ ኮድ ዱፌ ባይ ዋና ምትሉ ዱጋድበቹፊ አለ ሰለባን አፒን ኩኒካ አኩማ በከሙ አፒ ዱወርቶታቲ ጀዳሚ ጅራ ዱብሰራትኒ ያርዲት ወሬን በነተኒ ተፈየደማ ጅርተኒ ሶ አፕሊኬሽንን ኩኒ ባይ አፕሊኬሽኑ ታሁን ዱማራ ንጫላ አለ ሰለባን kan saat illee sinii qusatuuf immoo ama fakkeenyaaf gaafa jalqaba dhuftan guyyaa torba sa'aatii walitti aansitanii guyyaa torba sa'aatii lama qofa isaan booda sa'aatii takka qofaadha yeroo barbaadanitti komentii barreessii laayikii godhii koottuna waliin haasa'ee hin qabu cifee takka illee hin qabu gaadubachuuf ana baay'ee tokko natti tolee irraa isa argadhee faayidaa isa argadhee kanaaf immoo isin qooduu dhufee jechuudha akkasinillee warreen fakkeenyaaf YouTube qofa qabdan akkasumas immoo application tokko kun immoo haala salphaa waan ta'eef itti fayyadamaa isinillee argadha jechuudha maaliif namoota fakkeenyaaf barumsa qabaachuu baatte waan salphaa waan ta'eef kun immoo waa tokko jechuudha immoo obsa barbaachisaa jechuudha obsaa fi beekumsa barbaachisaa kanaaf iyyuu obsa yoon isiniin jedhamoo namni tokko amma ijoollee gaafa dhufanii ani shweerii godhee fi dhufan jechuudha ani guyyaatti duraala 10 ni hojjeta duraala 10 jechuun birrii Itoophiyaa meeqataa duraala 10 san hojjetu ani gaafan itti imee fidee dhufe ijoolleen kunii jecha duraalli 10 warreen jedhanii jiru jechuudha kanaaf iyyuu amma baratanitti ani fakkeenyaaf amma seentee waa tokko hojjechuu hin dandeessan
Gin obsa barbaachisaa yaa waan yeroo namatti fudhatu miti immoo abbiin kun akkuma beektanii warreen irraa faayidaa argattan ni beektu. Warreen immoo haaraa banachuudhaaf kaatan garuu banadhaa itti fayyadamaa baay'ee appii bareedadha. So baay'ee namatti tola jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha. Faayidaa guddaa nama hin jedhamne qaba. Dhugaa dubbachuuf haala salphaadhaan yeroo barbaadde seentaa akkasumas immoo ani laayikii naa godhii koomentii naa barreessii booloo naa godhii minamina hin qabu waan ta'eef sifichi takkallee hin qabu. Kanaafuu kanatti fayyadamaa. Faayidaa guddaa qaba. Ani irraa fayyadamee waan an argee fi waan baay'ee tokko ani dhiyeenya kanaadha dhugaa dubbachuuf kanan banadhee barumsa saatirree ni jira. Gareedhaan kan jiru karaa telegiraamtiin barumsiniif kennama. So ijoolleen sirriitti dandeettii qaban ijoolleen dhiiraa ni kennu. Ijoolleen dhiiraatti immoo akkamitti fayyadamu? Kanaafiyyuu kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Warreen hin dhageenye dhagaa, warreen hin barre baradhaa isiniin jedha. Kanaaf barumsa sammuu al salphaatti nama gala. Akkaataan ittiin banatan raasu baay'ee tokko baqa namatti tamacha. Namni hin baranne iyyuu hinuma banatee seenee hojjetaa jechuudha. Namoota dhugaa dubbachuuf yeroo jalqabaa garuu Itoophiyaa keessatti hin kaffalu jedhanii ijoolleen buufatanii jiru. Gin buufatanii osoo ittiin fayyadamin gaafa turan garuu ispaardii ta'a. Namoonni dura banatanii osoo irratti hin hojjetin ture garuu ispaardii ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf liinkii tokko yoo namaaf sheer goota guyyaa 3 qofaadhaan fayyadu isaan booda ispaardii ta'a. Kanan biraa sheerii namaa goota jechuudha. Akkuma argaa jirtan haalli ittiin bananna akkuma viidiyoo irratti argitanidha. Ingirii waan salphaadha. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf osoo argitanii baay'ee tokko warreen argitanii warreen arginiif warra haaraadhaaf jechuudha. Warreen appii kana hin buufanne yookiin immoo buufattanii itti fayyadaminiif gorsa isiniif ta'a jedheetan yaada. Kanaafuu itti fayyadamaa. Ana baay'ee tokko natti tolee irraas fayyadamee irraas argadhee gammadeesii. Kanaafuu akka kiyyaatti itti fayyadamaa isinillee ani waa tokko qofa yaaluu doon taane waan garagaraa yaaluun barbaachisaadha. Kanaafuu maaliif waan tokko amma fakkeenyaaf hojii tokko gaafa hojii wal fakkaataa tokko hojjenne waan sun yookiin hin milkaa'u yookiin immoo hin milkaa'u. Hojii wal fakkaataa hojjetuu hin qabnu. Baqa jechumayyuu ta'ee amma fakkeenyaaf hojii tokko jalqabne yaa jennu hojii sama bal'ifachuudhaaf maal gochuu qabna? Hojii garagaraa hojii wal fakkaanne yoo hojjenne amma fakkeenyaaf namni tokko waa tokko amma hojiima fakkeenyaaf hojii wal fakkaataa hojii tokkorraa waa ta'e argadhe jedhee gaafa lammata sadaffaa itti dabalee hojiin sun wal fudhatee baduu danda'a. Kanaafuu hojii wal fakkaanne wantoota garagaraa hojjechuun gaariidha isiniin jedha. Akkasuma ani amma fakkeenyaaf yuutuubiin na dabee jira. Irraa argachaa jiru kanarraa immoo argachaa jira. Na akkasiniin jedha irraa fayyadamaa. Ani fakkeenyaaf amma yuutuubii kana lammata hin banne isumaan na dabee kanaan jira. So yoo deebi'ee deebi'uu baates immoo appilikeeshinii hedduutu jira jechuudha. Waan akka haaluma salphaadhaan hojjettee kan argattu waan sin dadhabsiisne jechuudha. Kanaafuu ana baay'ee tokko waan natti tolee fi isinillee itti fayyadamaa isiniin jechuun jaalladha obboloota. Warreen appicha kana hin qabne namoonni tokko nu dijee kan jettanii ala salphaadha. Baqa ijoolleen nama fakkeenyaaf ijoolleen sirma iimeelii waan adda addaa tokkollee hin እንግዲህ hojjetaatii jiru ittiin of gargaaraa jiru. Amma yeroo riftii qabanii waan adda addaatti irratti feesbuukii waan adda addaa koomentii barreessuu akkasuma janjanaa waan adda addaa jira miti isarratti yookiin immoo hamma fakkeenyaaf dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee sa'aatii 24 amma guruupii amantaa jira waan adda addaa jira jennu isumarra guyyaa sa'aatii 24 ooltanii. So appilikeeshinii namoonni tokko appilikeeshinii namni jaalatanii jirtu wanti fakkaata. Appilikeeshinii yooneen jedhu kanneen akka feesbuukii akkasuma tiiktookii instaagiraam waan adda addaan jira miti isaa warreen ilaaluu akkasumas wayiin jiraami sa'aatii isarratti dabarsitanii kanarratti amma fakkeenyaaf kunis waan salphaadha waan ta'eef waan sa'aatii baay'ee nama fudhatu miti waan akkana
teessanii qarshii argachuu harkuma keessaniin bakka barbaadanitti eenyu jettanii sa'aatii argattan sanitti qarshii hojjetachuu dandeessu isiniin jedha. So waan akkasiiti isiniin jedha obboloota. Ani maal jechuu barbaadetani ani dura dhugaa dubbachuuf appilikeeshinii kana kun waan taap godhan wayii telegiraamii waan adda addaa jira sana jibbisiisee nan dhiisee iyyaalleerree akkanumatti zim jedhee nan didee hin hojjenne jechuudha. Innis waan taap godhan tokko warreen beektan jechuudha. Inni xiqqaate duraala tokko waan akkasiitii jedhan yeroo tokkotti ግን waan jibbisiisee hin hojjenne jechuudha. Ani kanaayyuu gidduudhumaan meeqa jedhin aaduma YouTube marrattan argee jechuudha. Ijoolleen barsiisan hedduutu jira. Kuni abbiin kun hin baay'inaan ijoollee dhiiraatitu karaa Facebook kanarratti barsiisaa jira. Gin isaa warri dhiiraa kuni abbiin kun akka gargaarsaa dubartootaatti kan jedhamee jirudha. Dubbisarratti illee dubartootaaf irraa kenna. Dhiirri maal godha? Dhiiraaf kaffaltiinsaa baay'uma miti. Dubartootaan wal jijjiiranii waan akkasii giiftii kan jedhamutu jira. Waan akkasii bitanii kan cheenjii godhan akkasitti fayyadamaa jiru jechuudha warri dhiiraa. Kun dubartootaaf irra kennamaa jechuudha. Abbii kun dubartoota irra fayyadamallee warri dhiiraa tokko darbee isaayyuu warroota dandeettii qaban barumsa qabanii tu hojjetaa jira malee simbiloo namoonni kun hojjetaa jiranii warreen beektan jechuudha. Waan akkasitti isiniin jedha. Warreen buufattanii jirtanii fakkeenyaaf liinkii waliitiin odoo dhuftanii gaariidha. Maaliif jennaan nama sana irraa fayyaddu ofiifillee fayyadamaa taatu. Akkanumatti kallattii gaafa buufattanii dhaqxan garuu namoonni keenya waan hin jirreef liinkii nama saniitiin gaafa banattan garuu nama sana irraa fayyadanii ofiifillee fayyadamtu jechuudha. Maaliif nama wal faayidaa namaan faayidaa guddaa waan qabuudhaaf jechuudha. Kanaafuu itti fayyadamaa isiniin jedha. Guddaa galatoomaa waan dhaggeeffataniif baay'ee.